Seenaan mucaa kanaaf abdii jaalalaa hin kennine sin jaaladheettee jana janteetu hin beektu. Sin jaaladha siifin du'as jettee hin beektu. Injenneen ani waaqa guyyaa tokko sin jaaladha siifan du'aa jedheen hin beeku akka obbolummaatti kennaniif hin jechuudha. Waan jechoota jaalatu takka hin fayyadamne jechuudha. Inumaan jenneena obboleessa koo akkana godhee birrii irratti nan galchaa. Obboleessa koo kana ta'e jedhee waan barbaade nan ajajadha. Obbolummaadhaan sirriitti walitti dhufnaa. Dhiirota gaafii jaalalaa naa dhiyeessanuu ebeluwee har'a na jaalatee jedhee itti hima. Kanaafuu namni dubartiin dhiira obboleessa koottee fudhatte tokko sammuu ishiititti nama ebeloo gaafate na gaafate jettee itti himtu tokko akkamitti miira jaalalaa isaaf qabaatte. Otoo qabaatte immoo akkamittan ebeluu na gaafate jedhee itti dhaqee itti aanse immoo Geresa obbolummaan alatti seenan bakka kanatti sin jaaladha naan jettee jirti. Seenaa gaaffii si gaafa qofa jecha booda zirzirii haasota dhagee seenaa ishii itti aansuudhaan inni akka jehutti baatii ja'a obbolummaan dabarsu ture namni tokko dhiiraa fi dubartiin obboleessa ta'uu hin danda'an best friendis ta'uu hin danda'amu waan jedhamu tokko jira wanti sun dhugaa ta'aa deemu jira sigalee namni tokko wal barnoota keessa waliin haasa'uu keessatti obbolummaa osuma jaaniiti jaalalatti garagaluu danda'a jechuudha. Baatii jaha obbolummaa fi obboleettiin dabarsuu turtan baatii jaha booda immoo jaalalatti jijjiiramee wanti inni jiru kun soba. Ana bira homtu jiru maakiyaa kan beekutti. Baatii jaha obbolummaan deemtee baatii jaha immoo jaalalatti waan jijjiiramee sin jiru. Hin jiru ana bira. Niitiin du'aa sin jenneen. Injenneen. Sin jaaladha sin jenneen. Injenneen gongumaa. Sin barbaada sin jenneen. Injenneen gongumaa. Abdii sin kennineef. Never. Ayyee sumuut godhadhu dubbadhu dheeraayyee. Waan isheen dubbatte hunduyyuu sobaa. Obsi isiin amma akka isiin jettutti baatii ja'a. Ragaa ni qabdaa ragaa isiin baatii ja'a obbolummaa dabarree baatii ja'a immoo. Gaa qaba. Sin jaaladha siifin du'aa hin jenniinii jetti. Ragaa ni qabdaa? Ragaan koo asuma online irratti yeroo dubbannu bar an dheeressaa sin jaaladha garuu jettee yeroo dubbattu fakkeenyaaf warri koomentii jalaa jiran jiru. Yeroo sin jaaladha itti jalatti yeroo dubbattu jira meeshaa barreessaa warra agartan ta'e. Sagalee nu dhageessuu hin dandeessaa? Koomentii miti nu dhageessuu hin dandeessaa? Bilbila takkan qaba maakii. Bilbila takkan qaba kan laal maakii. Ilaa maal ture maakii beektaa? Okay, TikTok. Facebook ishee koo paaswordii ishee harka ture. TikTok kee jala ni jira. Kan ishee jala moo kiyya jala tokko ol fuunee faa wajjiniin faaruu baasuu hin dandeenya. Amma ani ibsi hoggaa ol fuunee obboloota hin jenne murii kiyya jala jiraat moo ishee jala jira hin jenneeti hin jenne jetteetta kan biroomoo fi waan kun nagara jedhame adda tokkoffaa daandii jechichi jala seeni booticha sittan arga TikTok isaa jala seeni oriyo. Koi seenaan ati muhiit godhadhu dheeressa na waliin haasa'e ati osoo isiin sin barbaadu akka obbolummaatti sin jettu dhiira biraa gisee isii jaalate dhuftee akka obboleessatti namni kun na jaalatee jira jettee siimuu turte wanti isiin jettu kun dhugaadha. Miti maakii maaltu irra beektaa akkuma sin jedhamee keessan haasofneerraa keessan uyyuu mati asirratti uyyuu baane dubbanneerraa. Sinja inde ati koo yoo jaalala dhugaanaaf qabaatte kootu Dubaay naan jette barra. Nama koo bakka kootu dheetoo viizaana intini viizaana xumureedha barra. Inde. Even keessa dabartee bar maakii keessa dabartee TikTokii paaswordii ishee koonatti kennitee bakka ati waa hunda koo jettee paaswordii ishee harka ture bar soba hin turre. Mee dubbatu hin turre paaswordiin TikTokii keetii Feesbuukii keetiin harka hin turre.
Paaswoordii tiiktookii kootii qofaayyuu miti kan immoo gootuu hin qabda. Inkwaan isaa miti birrii 200 ol sirratti galchee nan beeka soo waati. Birrii 200 maaliif galchite? Ati birrii 200 lafa magaalaadhaa bitachuu edeen siistariin koo baankii akkaawuntii onlaayinii irraan fayyadamu. Isi bakka dubbii biratan ay waa'ee piroosesa irratti na fakkaati. Tole hayyi ati amma kubballeessatti ilaalta malee isa waan jaalate takka illee hin qabdu. Dheeraa. Akka seenaan jettutti ani hin jaalanne akka obboleessatti ilaalaa nama na jaalate hundan itti himaa jette. Siifin du'as jeen beekuni sin jaaladhas jeen beekuni jettee himu jirti. Bani mee Muhit irra jira bani Muhit yaa guys kun waan ana dubara ana Asii hoggoota waliin dabarsine keessatti akkam baay'ee si jaalladhu akka baay'ee si kabaju bakka nama dhabee kophaa ta'etti bakka hin gaddetti na faana turte miti dheeressa. Yaada garaagaraa qabaanne addaan haa fagaannu malee. Kanaafuu yoo si galateeffadhe qirseedha. Sena gaaftanan oggoota darban kan yaadadhu keessi koo yeroo hundumaa sammuun koo yeroo hundumaa jechan dhabaa waa'ee keessa baay'ee waan garaa sitti taaruun hin qabu akka ati dubbatteen akka ati jechoota baay'ee darbatteen aga kana si faana turuu miti aga kana si faana haasa'u mitiin amma kana si faana jechuun yaadamu garuu garaan nama jaallate gowwaa nama gooti miti kanaaf waan barbaaddes jettu arras irratti boros irratti boru deebiti jedheen. Okay, as biratti akkam baay'ee jaaladhuu fi si kabaju jette. Kanammoo namni tokko akka hiriyaatti akka obboleessatti akka jaaladhu akka kabaju hin danda'u. Jara videoon baay'eedha. Ijoolleen fiduu dandeessi bar. Video hedduudha. Already akkana jaalattus ayyaana wayii qabnitti fakkaata. Ayyaana itti kan wayii qabnitti fakkaata. Guyyaa tokko sii du'aa jettu guyyaa tokko immoo luma si arguu waaddeetti. Tarii na qoruu fi laata jedheetuma callisa. Ayyaana wayii qabnitti fakkaata. Ayyaana itti kan ture. Sagaleetaa uummanni keenya Wallaggaa rakkoo hamaa keessa jira. Uummanni keenya Wallaggaa Horroo Guduruu keessatti rakkoo hamaa irratti ga'aa jira. Guyyaa tokkotti nam 31 ol tu'umu jira. Uummanni keenya qabeenya isaanii lafa isaanirraa mancaafamaa jiranii sagalee haa taanuuf haa yaadannu. Uummata keenya saniif yoo nuti waliif sagalee hin ta'in namni tokko sagalee nuuf hin ta'u bika qoosaatiif bika nu galchineef seennee dhaggeeffanna nama kumaatamaan gaafa garuu rakkoo hawaasaatii namni dilli kun hin dhufu soo uummata keenya haa yaadannu jechuu barbaada. Galatooma dubbiin kun immoo guys amma dura dhufee mucaan kun natti himatee akka seenaa jaalatu natti himatee seenaa baay'een jaaladhaanii akka hedduu jaaladha yoo na jaalatte Duubaay na hoottu jettee duuba yoo jaalatteeni nama jaalattu maaliif hin deemneen jeen arrammoo deemeetiin jira jee dhufe jechuun mucaan kun deemee dammoo isii adhabe jechuun sani dubbiin ammaan isii keessa galuu dandee akkasitti shugguxiin teessan as keessa galte jechuudha. Hubadha. Eshi dhagee dheeraa dhaga'u jirta? Okay. Isiin amma akka isiin jettu dhageessee jirta. Dubbiin hundi kijibaa itti siif du'ee si waliin hin jiraadhaa sin jaaladhaa jaalallee kootii kootu Duubaayii jettee sagalee si qabde dakiin immoo wanta isiin siin jette haati ol baasuu dandeessu ni jira. Kan jiru isa dhugaasaa anis haqaan sobaan wanti shira godhuun barbaadu waan ta'eef yeroo duraanii baay'ee wajjin haasofneera sin jedheera miti yeroo garuu dhufaatiin koo jala ga'u teenyee wajjin hin dubbanna
teenyoo jinni mari'annaa waliin jennee irraa tolee itteettis kana ishiinis itti amanteetti kinoo ishiinis jirti dubbachuu dandeessi soba Sena. bakka Sena. na Haqa nu himi gaa laal. wanti jedhu inni dhugaasa Oy muhiit gurra sena haqa nu himi laal maaltu jira ni beektaa? Nam tokko dur jirti wal jaalachuun dur jirti wal jibbuun isinirraa ni galamne ni jira maybe jaalachuu turteeni amma immoo dhiisuu dandeessa. Garuu mucaan kun abdii tokko malee Duubaay inni deema inni yaanu jechuudha yoo gaa fayyaa sammuun isaa fayyaa hin qabne malee lafaa ka'ee osoo abdiin kanniniif osoo waa takka hin jeeyin akkamitti Duubaay piroosesa dila kan bikka nama hin qabneetti fira hin qabneetti si abdatee akkamitti xayyaara horee dhaqa yoo abdiin kan hin eefati. Ati osoo hin jaalatin akka obboleessatti illee ta'u abdiin ati kan niteef hin jiru. Maakii dhugaa dubbachuudhaaf dheeressaa akka obboleessaatti baay'een jaalladha. Kanuma amma viidiyoon inni sitti dhageessise sunu dheeressaa akka obboleessaatti baay'ee tokkoon jaalladha. Har'as borus kuni dhugaa jiru. Gini gama gaa'ilaatiin gama jaalalaatiin yoo dhuftee never. Ani gongumaa waan akkasiisan ittiin himees hin beeku. Gini dheeroo koo maalii godhee tanaasaa sissobuu maakii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dheeroo godhee nanaasofsiisaa obbolummaadhaan kabajee nanaasofsiisaa waa'ee gaa'ela boruusaa nan gaafadhaa waan akkasiisan itti tanaasaa. Kan saniin alaa gini dheeressaa ani sin jaalladhu. Waanuma jaalalaatu natti kaasan ani silkiin cufa nama kamirraa kanaafuu ani abdii itti kennin. Duuba ammaa ati jaalattiin jechuudha. Mucaan bareedaa kana amalas ni qaba fakkaata. Maaliif jibbiteen garuu? Maaliif jibbitee ani sababa isaa keessanii sitti hima. Ani jaaladhu. Amma booda warri Duubaay sirraa fudhatanii ni fudhatan gisee san immoo waliin nu araarse akka hin jenne ergee ni deeme booda. Ammummaa yoo yaa fudhatan dhugaa Rabbiyaan eeyyamamtuudha. Ani marraan qaba. Tole hayyee dubbii kara dhumatti deemna. Tole hayyee dheeressaa. Tole bakka isin akka obboleessatti si ilaaluu turte miira obboleessaatti jechaa jirti. Abdii tokko malee biyya san badii isii fudhattee jirti. Sin eega jechuutti badiidhaa jettee jirti fudhattee jirti. Miti seenaa. San fudhattee jirti dhugaadhaa isiin namni hundinuu kana ni jaa balleessitee jirti. Piroosesa kee keessa seenullee hin qabdu. Osoo yoo sin jaalanne piroosesa keessa seenuu hin qabdu. Sin eegallee siin jettee si jalaa badullee hin qabdu ture jechuudha. Osoo mucaan tun siif bikka xiqqoo qabaattellee erga Duubaa dhufte si agartee ture jechuudha. So amma isiin si arkitee jireenya kan keessirraa balleessurra si arkitee dhiistee deemtee jireenya kee balleessurra osoo sin arkin hafuun isii siifis gaariidha. Hanqa yerootu miidhamta malee san booda hin fayyitaa jechuudha. Kanaafuu atis tabraa rabbi siif haa hiruu waliin lolinaadha. San siin jechuu barbaada. Hojii erga Duubaa dheexeefu sababa nama tokko rabbiin namarraa jijjiira. Sababa nama tokko waan guddatti baata. Ati immoo nama hojjattee cimtee jabaa ta'uu qabda jechuudha. guddaa galatoomi asuma warroonni jirtan uummata wallaggaa kan dhumaa jiru haadholee keenyaaf sagalee ta'a. Uummata keenya miskiina uumaa kan hin beekne nama nagaa ajjeesaa dhiiga isaanii lolaasaa jiru adiraa keessan viidiyoo hojjedhaa. Waan humna qabdanii yaada qabdanii bakka jirtanitti sagalee taasisan jedha. Nama ki yaannati jetti sirrii kedha. Ani xiqqoo kanatti baay'ee dhaga'ame ababaa koo qabadhee achi keessa jooraa ollee uffatti gatisan xiqqoon marare. Kan fudhatu nama baay'ee ture. Ababaa diimaa bittee dheedhee ati achi eerpoortii sirriin goone seenaa ababuma sanillee deemteetillee qeebaluu qabda. Namni jaalallee qofaa miti bar saayibas numa qeebalaa bar deemee qeebaluu qabda ture bar garuu. Nattiin tollee maakii horoo dhugaa rabbii nattiin tollee kanarraa namoonni bilbila guyyaa meeqaffattanii bilbila jala galina gartaani. Dhaqeen ilaalaa booduma inni jiru. Okay, ini kakak asirani jira? Kau ini lalu.
Dheeressa amma himata irratti na himattaati.